Haala kamiin yuutuubii keenya feesbuukiidhaan, instaagiraamiidhaan, tooktokiidhaan peejii adda addaatiin wal qabsiisuu dandeenya. Waliin ilaallaa turtii gaarii. Ashamaa harka fuunee hordoftoota chaanaalii yuutuubii Abdul App barnoota gabaabduu takka isinii qabadhee dhufeen jira. Haala kamiin akka feesbuukii, tiiktookii, telegiraamii keenya chaanaalii yuutuubii keenya wal qabsiisuu dandeenya. Haala kamiin chaanaalii yuutuubii keenya jala liinkii adda addaa, liinkii feesbuukii keenya, liinkii tiiktookii keenya akkamitti kaawwachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Wanna hunda yuutuubii seetingii bal'inaan qajeelfachuu barbaannaan kan isin qajeelfattan gaa as Google Chrome irraa kan inni ta'uu qabu. Google Chrome irra erga seennee booda yuutuubii irra seennaa. Google Chrome irra yeroo seennu yoo yuutuubii asitti akkasitti nuu fide yuutuub jedhee nuu fide yuutuubii irra tuqne. Yoo nuu fidin bakka duwwaa kanarra tuqne youtube.com jennee barreeffanna. Erga barreeffannee booda sarchii goonaa jechuudha. Sarchii goonee asirratti kan nu qajeelfachuu qabnu iimeelii keenyatti galfanna. Cinaattiin isiniif jallisaa akka sirriitti barachaa isinitti mul'atu iimeelii keenyatti galfanna jechuudha. Sanaan booda erga akkanatti nuu banee ka'ee dirqama deeskitooppii saayitii godhachuu qabna. Tuqaan sadii kun as ni jira. Tuqaa sana tuqnee deeskitooppii saayitii godhanna. Deeskitooppii saayitii bal'isee nuuf bana. Erga inni bal'isee nuu banee asirra piroofaayilii keenya kanarra tuquudhaan piroofaayilii keenyarra erga tuqnee booda YouTube Studio kan jedhu kana tuqnee gara YouTube Studio deemnaa jechuudha. Amma liinkii feesbuukii, liinkii tiiktookii, liinkii waan feenee finnee jala kaawwachuu dandeenya. yuutuubii keenya wal qabsiisuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu amma asitti bakka kana yeroo gadi dhuftan jechuudha. Piroofaayilii keessan kana jala milikkita adda addaatu jira. Milikkita adda addaa kanarraa kan nuti fayyadamnu kana milikkita customization jedha. Bakkichi customization kana tuqna. Customization kana yeroo tuqne asirra channel customization jedhee akkanatti nuu fida. Erga nuu fidee jalqabni kun layout nuun jedha. Sanaan booda branding nuun jedha. Sanaan booda basic info jala seenna. Basic info jalatti akkuma descriptionii yuutuubii keessanii as jalatti barreessitu kan jalqabaa kana jalatti maqaa chaanaalii keessanillee asirraa jijjiirrachuu dandeessu. Yeroo gadi dhuftan channel hourly jira. Kun liinkii chaanaalii yuutuubii keessaniiti. Sanaan booda yeroo xiqqoo gadi dhuftan asitti liinkii adda addaa kaaheen jiraanii. Liinkii feesbuukii kiyya, liinkii tiiktookii kiyya kaaheen jira. Amma liinkii kan biraa isin jalqaba yoo taatan galchuudhaaf aad liinkii kana tuqxu. Aad liinkii kana erga tuqxanii booda jechuudha akkasitti isinii fida. Bakka duwwaa lama isinii fida. Amma bakka jalqabaa irratti feesbuuk haa jedhu. Feesbuuk ergan jedhee barreessee booda jechuudha bakka jalqabaa kanatti aad liinkii tuqeen jira. Feesbuuk jedheen jira. Feesbuukii liinkii isaan deemee fidaa jechuudha. Tuqnee bilbila keenya gidduu isaa tuqnee keessaa baanee gara feesbuukii deemna. Feesbuukii irra seennee jechuudha. Feesbuukii maqaa keenya irra seennee yoo feene siinii goona. Feesbuukii erga maqaa keenya irra seennee booda tuqaan sadii kun as ni jira. Tuqaa sadan sana tuqnee jechuudha. Kunoo liinkiin your profile link nuun jedha. Sanaan booda copy link goona jechuudha. Copy link has been copied. Sanaan booda gara paartii kana tuquudhaan gara irratti dhiifnee dhufne gara Google Chromeetti deebina jechuudha. Google Chrome irratti deebine kunoo asitti Facebook qofan jedhee barreessee ture. Amma copy godhadheen jira. Irra tuqeen paste itti godha jechuudha. Irra qabeen bakka duwwaa sanarra paste itti godha. Amma liinkiin kiyya naa seene jechuudha. Liinkii biraallee kan tiiktookiis kan instaagiraamiis deemtanii copy godha fiddanii irra galchitu jechuudha. Haala salphaa ta'een copy godhaatuma fiddanii paste itti gotu bakka kanatti. Sanaan booda yuutuubii keessan jala isinii galaa jechuudha. Erga fiddanii itti galchitaniif xumurtanii jechuudha. Erga fiddanii xumurtanii jechuudha. Bakka kana itti liinkii amma kan feesbuukii aad jedha. Aad liinkii innee galchinee kaane ammallee aad liinkii jettu kan biraallee galchuudha jechuudha. Aad liinkii yeroo jettan bakka duwwaadhaaf bakka waan copy goonee finnu bakka duwwaa kanarratti yoo tiiktookii fidureen tiiktook innee barreessina. Sanaan booda liinkii isaa as keenya jechuudha. Haala kanaan jala galfachuu dandeenya jechuudha. Sanaan booda paabliishiin kun as jira. Paabliish gootu jechuudha.
Sanaan booda namni abaawutii keessan yuutuubii keessan jala galee gara feesbuukii keessanis deemuu danda'a, gara instaagiraamii, gara tooktookii, gara chaanaalii isin peejii isin fiddanii of jala keessanii sana deemuu danda'a jechuudha. Guddina chaanaalii keessaniitiif illee faayidaa qaba. Sanaan booda paablish jettanii keessaa baatu isiniin jedha. Egaan faayidaan isaa jechuudha namni yuutuubii keessanirra seenee chaanaalii keessan sarchi godhee chaanaalii keessanirraa yookaan viidiyoo daawwataa like Abdul App jedhee sarchi haa godhu. Chaanaalii kiyya jala amma hogguu chaanaalii kiyya jala seentan asitti hoom inni jira viidiyoo playlist yeroo dhumarra deemtan abaawutii jala yeroo seentan jechuudha. Kun amma tiiktookii feesbuukiin hin qaba tiiktookiin hin qaba akkanatti yoo feesbuukii kiyyarra tuqe gara feesbuukii nageessaa jechuudha. Gara feesbuukii chaanaalii feesbuukii kiyyaa nageessaa jechuudha. Haala kanaan liinkii keessan feesbuukiidhaan walitti konneektii godhachuu dandeessu haala salphaa ta'een jala kaawwachuu dandeessu. Peejiin keessan sanaan booda peejii yuutuubii keessan haala kanaan liinkii sana nama biraatti agarsiisa. Namni biraa liinkiidhuma sana jalatti tuquudhaan abaawutii keessan jala galee erga chaanaalii keessan jala galee booda abaawutii keessa galee abaawutii keessaa feesbuukii keessan illee argachuu danda'a. Tiiktookii irra illee dhufee fooloo isin gochuu danda'a. Namoonni danuunis fooloo danuu qabdu tiiktookii irratti immoo kilikii tokkoon akka yuutuubiitti galchan viidiyoo itti aanu irratti waliin ilaalla bal'inaan. Keessattuu tiiktookiin guddina chaanaaliitiif baay'ee nu gargaara chaanaalii keenyaaf. Namni yuutuubii irratti tokkuma tuqee gara yuutuubii keessanii dhufuu danda'a. Haala kanaan chaanaalii yuutuubii keessanii sirreeffachuu dandeessu. Barnoonni keenya har'aallee kana fakkaata ture. Warri maatii chaanaalii yuutuubii Abdul App hin ta'in sabskraayibii gochuu hin dagatina. Laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif godhaa isiniin jedha. Haga barnoota itti aanu walitti deebinutti nagayaan turaa ulfaadhaa turtii gaarii isiniif haa ta'u.